Boqonnaa 4 dhiibbaa hanqinni Oromummaa jaarmaa irratti qabaate. Waa'een rakkinoota jaarmaa fi ilaalchaa sochii bilisummaa Oromoo yoo ka'u, kan biraan hafne dafee guddachuu dhabuun Oromummaa fi dhiibbaa inni dandeettii Oromoo ijaaruu irratti qabaatedha. Harkifannaan guddachuu Oromummaa fi hir'inni dandeettii ijaarsa hawaasa Oromoo walitti hidhaadha. Oromummaan dafee guddachuu dhabuu irraa kan ka'e Oromoonni hedduun gadaantummaa yookiin harka kenniinsa siyaasaa agarsiisu, siyaasa gandaa geggeessu, muuxannoo fi ofirratti abdiitu itti hir'ata. Qabsaa'ota Oromoo irraa ajaa'iba hojjechuu eegu. Oromoonni yommuu sabboontota tahan haasaa isaanii miidhama waloon walitti hidhanii dubbachuu fi dammaqiinsa Oromummaa kan wareega bifa horiin, yeroon, beekumsaa, ogummaa fi lubbuu baasuuf murannoo itti bulchu horachuun bilisummaa saba Oromoo keessaa sadarkaa hundatti hirmaatu jechuudha. Oromummaan kan humna sabummaa uumuu fi Oromoo bilisoomsu waan ta'eef akka haaraatti Oromoo ijaaruu fi qindeessuuf tattaafata. Oromummaa isa eenyummaa hubachuu kan sadarkaa balbalaa, gosaa, amantii, naannoo fi aadaalee fi eenyummaa ergifataman kanneen akka Itoophiyummaa, Somaalawuu fi Arabaawuu irra guddate barsiisee fudhachiisaa jechuudha. Oromummaan cinaacha jajjaboo fi gaggaarii aadaa fi safuu Oromoo kan bade deebisuu irratti kan hojjetu ta'us dhimmoota aadaa fi siyaasa Oromoo kan fuula duraa dagaagsuutti ni fuulleffata. Kanaafuu hojiin nu eeggatu sirna kolonii Itoophiyaa ubbaafachuu duwwaa osoo hin taane hawaasa bilisaa fi dimokiraatawaa uumuudha. Bayanootni Oromoo Oromummaatti hin guddatu taanaan miidhaminsa Oromoo irra gaheetti fuulleffachuun dirqama dhaabbattoota hundee hawaasa haaraa ijaaruu moggaatti dhiisuu ta'a. Sochiin bilisummaa Oromoo kolonii Itoophiyaa mancaasuuf kan qabsaa'u ta'uyyuu gaafatama sabboonummaa Oromoo guddisuu fi hubannoota bilisummaa sabichaa ol kaasuus qaba. Adeemsi kun hoggana tokkoomee kan tolchee yaaduu fi ijaaruudhaan tokkummaa hawaasa Oromoo dhaabbataa fi jaarmaan walitti maxxansuu argamuu gaafata. Sabummaan Oromoo bara 1990 booda cimee as ba'e. Namoonni hedduun dammaqiinsaa fi sabboonummaan duraa wal dhahee afaan faajjaa'u. Dammaqiinsi sabummaa Oromoo Oromummaa guddisuuf tarkaanfii duraa ta'us adeemsicha tarkaanfii sirnaa kan karaa aadaa, siyaasaa fi jaarmaa kan dammaqiinsa bira kutee sabboonummaa Oromoo akka fidutu barbaadama. Dammaqiinsa yommuu jedhamu eenyummaa amantiin, naannummaan, gosummaan waliin dhahuun yookiin se'anii hubachuun jiraachuu mala. Dammaqiinsi akkasanii rakkoo keessaa kan tokkummaa dhaba Oromoo isa gadaan bakka bakkatti of danda'uu fi bulchiinsi kolonii duraa uume furuu hin danda'u. Koloniin Itoophiyaa fi sirni gabrummaa isaanii addaddummaa xixinnoo Oromoo gidduu turte gabbisuu fi tiksuun babal'iseera. Sabboonummaan Oromoo addaddummaa haala kanaan Oromoota gidduu turee fi babal'ifame balleessa. Oromoon yeroo mootummaa gadaa tokkicha qabaataa ture jabaa fi humna qabeessa ture. Hir'inni tokkummaa keessa hawaasa Oromoo suuta xunxunuu gita gantoota warra tokkoomuu Oromoo dura dhaabbachuun mootummaa Itoophiyaa milkeessuuf ifaajaniif qaawwaa saaqe. Oromummaan ilaalcha sabummaa akkuma ta'uu isaatti mul'ata sabboonummaa Oromoo uumuu fi humneessuuf akkasumas qoodaminsa keessaa irra aanee gita gantootas mohee dhabamsiisuuf hojjeta. Qoodaminsi keessaa fi gitni gantootaa qabsoo bilisummaa Oromoof diinota lakkuuti. Rakkinni lameen dafanii baduu didanii nu waliin jiraachaa kan jiraniif waan sabboonummaan Oromoo haga malu hin guddatiniifi. Oromoon maaliif jaarmolee dadhaboo hedduu qabaatee gaaffiin jedhu ka'uu danda'a. Gariin isaanii maqaan malee kan hin jirree fi addaddummaa kaayyoo fi ilaalchaa kan hin qabnedha. Utuu jaarmoleen siyaasaa Oromoo hundi ilaalcha sabboonummaa Oromoo kan Oromummaa ofitti fudhatan ta'e sun quuqamiinsa keessaa duuka buutota diinaa yookiin gantootaa fi gooftaa isaanii mootummaa kolonii Itoophiyaa mancaasuu irratti kallatteeffata ture. Addaddummaa ilaalchaa fi dhaabbii utuun qabaatiin addadda babahuun qoqqoodaminsa keessaa deeggaruun akeeka diinaa tarkaanfachiisuun addatti ilaalamu. Sabni Oromoo balaa diigaa waldhabbii keessoo waliin diina isaa dura dhaabbatee galii bilisummaa isaa rukkutuu hin danda'u. Qabsaa'onni adeemsa qabsoo keessatti dhugaa Oromoo kanneen ilaalchaa fi siyaasaa adda addaa kan hojiidhaan karaan dhugaa fi dharaa adda ba'uu qabaatan jiraachuu danda'u. Sanaaf duula maqaa wal balleessuu, sobaa fi kijiba oofuu, odeessa dharaa fi olola dharaa bittinneessuun hin barbaachisu ture. Jaarmolee jajjaboo wal dorgomuu danda'anii fi Oromummaa guddisan qabaachuun qabsoo Oromoof bu'aa qabaachuu danda'a. Yoo of sobne malee
dhaabotni siyaasaa Oromoo warra wal dorgoman miti. Addaddummaa ilaalchaa sagantaa isaanii keessatti ifa ba'ee kaa'ames hin qaban. Jaarmoleen siyaasaa Oromoo mul'ata bayyannachiisaa Oromoo qabaachuu hanqatanii firummaa dhiigaa, balbala, gosummaa, naannoo, amantii fi amaloota boodatti harkisoo biraa qabaatan beekaas ta'e utuu hin beekiin qabsoo bilisummaa Oromoo kufaatiif dabarsanii kennuu fi diinatti saaxiluu danda'u. Kun kufaatii tarkaanfachiisuu malee injifannoo miti. Kun hunduu ta'ee jaarmoleen Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoof bu'aa qabu. Kanaaf kan utubamuun tokkummaa humnoota bilisummaa Oromoo yookiin UFLO Oromoota baay'een deeggarame. Ta'us ULFOon akkamitti humna qabsoo Oromoo sochoosee guddina Oromummaa mirkaneessu ifan goone. Tokkummaan humnoota siyaasaa Oromoo kan dammaqiinsa bira darbee hedduu hin tarkaanfatiin qabsoo bilisummaa Oromoo eessaayyuu hin geessu. Walmormiin yeroo ammaa baqattoota Oromoo gidduutti deemu dammaqiinsi siyaasaa Oromoo sadarkaa Oromummaatti akka hin guddatiin agarsiisa. Walmormiin godhamu jaarmolee fi dhaabbattoota Oromoo ijaaruu fi cimsuu irratti kan akeekkate utuu hin ta'in dhimmoota gatii hin baafne kan akka hamii, oduu deddeemtuu fi jettee irratti. Kanarraa kan ka'e ijaarsi dhaabbattoota hawaasa Oromoo biyya alaa dadhabaa fi kan hin hojjennedha. Oromoonni Oromiyaa keessa jiran dhuunfaa mootummichaa jala waan jiraniif achitti jaarmaa bilisa rakkoo malee hojjetu ijaarratanii socho'uun ulfaataadha. Adeemsa qabsoo bilisummaa Oromoo yommuu ilaalan kan mul'atu qabsichi Oromoota qabsaa'oo fi Oromoota miidhaan irra ga'u qofa hubatanii sanuma himatanii kanneen bilchina Oromummaa hin horatiin gidduutti qabamee jiraachuudha. Haalli kun ammoo ayyaalaallattummaa, siyaasa gowwummaa fi jettee cichummaa, abdii murannaa, odeessa diigaa hafarsuu fi qeeqa diigaa dhiyeessuuf karaa bana. Qabsoon sabboonummaa uummataa ukkaamsamee aadaan, siyaasaa fi sagantaa ilaalchaa sirrii babal'isuutiin uummata kolonii jalatti kuffe sochoosee tarkaanfii qabatamaa siyaasaa fi jaarmaa kan mirga hiree murteeffannaa sabaa fi of guddisuu fudhachuun gaha. Sabboonummaan Oromoos sabboonummaa uummata cunqurfamee akkuma tahuusaatti waggaa 40 dura as ba'ullee Oromoo guddinaan karaa waliigalaa siyaasaa, jaarmaa fi waraanaa haga ga'u Oromoo sochoosee jechuun hin danda'amu. Oromoo dammaqsuu qoftiin waggoota 40 fudhataa jira. Sababaan harkifannaa fi qancaruu dammaqiinsaa fi sabboonummaa Oromoo barreeffama kana keessatti ibsamee dhumuu hin danda'u. Addaddummaa bayanoota Oromummaa fi sabboonummaa gidduu jiru akkamitti adda baafanna? Dammaqiinsi Oromummaa miidhama ga'ee hubachuu fi himachuu danda'uutti yommuu iggitamu, sabboonummaan Oromoo hojiin gara qabsoo jijjiirraa agarsiisuu danda'uutti fuulleffachuun saba Oromoo humneessuu fi dammaqiinsi Oromummaa rakkoo Oromoo baruun kan wal qabatu yommuu ta'u, sabboonummaan Oromoo qabsoof qophii fi of kenniinsaan wal qabata. Sabboonummaan Oromoo lamatti qoodamuu danda'a. Qabsaa'ota wareega haga lubbuutti kennuuf qophii ta'anii fi warra beekumsaa fi qabeenya isaanii bilisummaa sabichaaf wareegan. Gareeleen lamaan tattaaffii isaanii amma duraa sirnaan walitti hin dabalanne. Walitti dabalamuun gareelee lamaanii hogganoota garayyuun gahummaa fi tokkummaa qaban kanneen yaaduu fi ijaaruu danda'an gaafata. Dandeettiin hoggana akkasii uumuu walmakiinsa hogganoota wareega olaanaa baasuuf qophii ta'anii fi hogganoota warra beekumsaa fi qabeenya isaanii wareeguuf qophaa'anii gaafata. Gareen lachuu fedhii, dandeettii fi murannoo qabaachuu waan agarsiisaniif walitti dabalamanii jaarmolee xixinnoo haga gurguddootti utubanii sochoosuun dantaa saba Oromoo tarkaanfachiisuu danda'u. Uummata Oromoo irraa diddaan kolonii Itoophiyaa jiraatullee sabboonummaan Oromoo hojii warraaqsota Oromoo tahee jira. Oromoonni ijoo fi qaroo tahan hedduun diinaan ajjeefamanii kaanis diinota uummata Oromootiin hidhaatti guuramaniiru. Sabboontonni warri hafanii qabsoo bilisummaa Oromoo itti fufaa jiran hoggana wal ta'aa fi tolchee itti yaadee hojii ijaarsaa geggeessuu uummachuutti hin milkoofne. Hoggana hunda wal ga'uu fi tokkummaa qabaate ijaaruu danda'uun alatti Oromoonni sadarkaa dammaqiinsaa irraa sabboonummaatti ol guddachuu hin danda'an. Oromoo sadarkaa dammaqaa irraa kan sabboonummaatti ol guddisuun hojii wal xaxaa fi ulfaataadha. Hoggana qindaawaa fi fuula hundaan wal gargaaraa hojjetu kan jaarmaa fi dhaabbata Oromummaa wal keessa godhatee fi amala taliigaa dansaa qabaatu utubuu fedha. Hogganni akkasii dubbee fi qaamota adda addaa irraa walitti dhufuu danda'a.
addaddummaan kunis kan ogummaa fi dandeettii garaagaraa kan aadaa, amantii, dinagdee, beekumsaa fi barnootaa ta'uu danda'a. Muuxannoo fi dandeettiin adda addaa kan siyaasaa, beekumsaa, amantii fi aadaa hundee sochii Oromoo cimsuun tokkummaa fi gurmuu hawaasa Oromoo jabeessuu fi guddisuu danda'a. Hoggana fuula maraan qindaa'ee fi hunda wal ga'uu danda'u utuu hin qabaatiin uummata keenya ijaarree galii keenya kan siyaasaa rukutuu hin dandeenyu. Qabeenyi keenya dhuunfaa diinaa jala waan jiruuf uummanni Oromoo horii yookiin maallaqa hin qabu. Uummata keenya kakaafnee fi ijaarree mirga isaatiif akka dhaabbatu gochuun haalaan barbaachisa. Hojiin sabboontotaa of kennanii ogummaa, barnoota, ilaalchaa, beekumsaa fi sochii bilisummaa bifa qindaa'een dhiyeessuudha. Yoo uummanni keenya akka tolutti ijaarame humna, beekumsaa fi qabeenya jiru meeshaa qabsoo godhachuu danda'a. Fakkeenyaaf bifa qindaa'een uummanni keenya diina irraa bituu fi itti gurguruu yoo dhiise waan ta'uu malu mee herreega. Tattaaffiin hooggantoota sabboontotaa Oromoo kan bifa qindaa'ee fi akka hunda ga'utti saganteeffamuu, sochiin keenya rakkoolee jiran gamaggamuu, murtiilee dabarsuu fi wanneen irratti waliif galaman hojiirra oolchuu irratti qajeelfamaa fi fakkii gaarii ta'uu danda'a. Tattaaffiin akkasii sochiin bilisummaa keenya keessatti sagantaa tarsiimawaa, imaammata tolchuu, cimina ijaarmaa, taliiga dagaaginaa, hojii raawwatamu akeeka saganteeffameen walitti hidhanii to'achuun akka amaleeffatamu dhiibbaa uumuu danda'a. Kun murtiilee ijaarmaa sadarkaa gadii hanga oliitti dabarsuu fi hojiitti hiikuu muuxeeffachuuf gargaara. Sirna warra kaapitaalistoota addunyaa keessatti hawaasa cimaa ijaaruuf akkuma godhamu nuti sabboontonni Oromoos ilaalcha addunyaa wal fakkaataa uummannee ittiin Oromummaa keenya dagaagfachuu fi sagalee tokkichaan dhugaa keenya himachuu fi dhageessifachuu ni dandeenya. Hoogganni keenya sadarkaa xinnaa haga guddaatti jiru ifaa fi qulqullummaan dhimmoota biyyaa irratti wal mari'achuun hawaasni dabarsu hojiitti hiikuu fi kabajuun dirqama. Yoo nuti sabboontonni Oromoo kanneen hojiirra oolchine ofii keenya sadarkaa guddinaa fi jijjiirraa biraa keessatti argina. Kun ammoo kan barbaadu haaromsa ilaalchaa kan aadaa hojii keenya gabbisee malaa fi tooftaa hojii wal seensifannee ittiin Oromummaa hunda hojii keenya wal fudhachiisuun jaarmoolee fi dhaabbattoota Oromummaa fi Oromoo giddugaleessa godhatan uummachuu feesisa. Ilaalcha keenya haaromsachuun ilaalcha warra nutti roorrisanii fi miidhaa isaanii kan nutis tole jennee ofitti fudhanne saaxiluu fi dura dhaabbachuuf nu gargaara. Kun ammoo humnoota bilisummaa fi kan farroota uummataa fi cunqursitootaa gidduutti daangaa ifa ta'e kaa'a. Yaanni haaraan, beekumsi, ogummaa, odeeffannoo fi muuxannoon ilaalcha addunyaa qindaa'een wal fudhachiifamuu akka hundattuu babal'ifamee siyaasaa Oromoo fi bayanoota sabummaa sabboonummaatti ol guddisuuf ooluu ni danda'a. Hariiroo mataa fi jaarmaan afaan faajjii gabrummaaf gugguufuu fi harka maratanii taa'uu saaxiluu fi dura dhaabbatuu ni dandeenya. Caalaatti humna Oromoo kan keessa keenyatti dhokatee jiruu fi ittiin bilisa baanu mul'isuu dandeenya. Akka itti haga yoonaa hojjennu sadarkaa bayanoota bira darbee wahittuu nu baasuu akka hin danda'in hubachuu qabna. Har'a dammaqiinsa jiru sadarkaa sabboonummaatti ol guddifnee uummanni keenya tokkoomee fi socho'ee akka hiree isaa murteeffatu gochuudha. Yoo tarkaanfii sirrii, imaammataa fi qorannoo dansaa irratti hundaa'e fudhannee gufuulee nu mudatan carraa gaariitti jijjiiruu dandeenya. Ilaalcha hoogganummaaf qabnu irra deebinee yaaduun yookiin sirreeffachuun gara fuula duraatti haa tarkaanfannu. Hoggana siyaasaa qofatu rakkoo keenya hundanuu furaa yaada jedhu ofirraa haa dhiifnu. Ijaarsaa fi garuulee hojii mara hobbaasuuf tolan kanneen hogganoonni dhugaa namoota uummata keessaa bahanii fi murannoo olaanaa qaban irraa uumamaa jedhutti amanuudha. Humni Oromoo dirree bahee hojiirra ooluu kan danda'u dammaqiinsi jiru guddatee sadarkaa qabsaa'ummaa yommuu gahudha. Hirmaannaan qabsoo hawaasichaa ol ka'ee waltajjiin uummatichi fedhii, murannoo, muuxannoo, ogummaa fi beekumsa isaa qabsoo bilisummaa sabichaaf akka oolchu aanjaan uumamuu jechuudha. Sabboonummaa yookiin Oromummaa ol kaasuudhaan hirrina karaa jaarmaa qabnu irra aanuu ni dandeenya. Ammaaf yaadota sadii dhiyeessuun fedha. Kan dura qaama qunnamtii irraan odeeffannoo gaarii kennu utubuudha. Dhaabbata raadiyoo Oromootaa kanneen jiranitti dhimma baanee karaa baasiitiin isaan bira dhaabbachuun dandeettii sagantaa isaanii bal'isuu fi isaanii wayyeessuufiinis mala ta'uu danda'a. Kan lammaffaa jabinaa fi laafina jaarmooleen miseensota uufloo tahan agarsiisan gamaggamuunii fi hayyootaa fi qabsaa'onni Oromoo jajjaboon bakka jiranii bira dhaabbatanii jajjabeessuudha.
barri moggaa dhaabbatanii ija loogiitiin jaarmolee siyaasaa qabsoo irra jiran qeequu fi madaaluu dhumachuu qaba. Jaarmoleen siyaasaa Oromoo ulaagaa wal fakkaatuun madaalamanii akka cimanii itti fufan yookiin kan hin jirre fakkeessuu isaanii akka dhaaban hawaasni dhiibbaa gochuu qaba. Jaarmolee siyaasaa Oromoo waan dhaabbatanii fi tahaniif akka tolanitti irra deebiin ijaaramanii gaafatama isaanii akka bahan gargaaruun nurra jira. Kan sadaffaa sirna quunnamtii hojjetu diriirsuu fi kanneen jiranis jajjabeessuun caasaaleen uumaman waltajjiilee quunnamtii Oromoo akka babal'isan taasisuudha. Boqonnaa shanaffaan walitti deebina. Kan barreesse Piroofeesar Asaffaa Jaallataa, Afaan Oromootti kan hiike Jaal Lugaasaa Bakakkoo, kan seenesse Biqilaa Manuutii. Ammaaf kanuma. Nagaan.